السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتك يا أكم جرتان نجا فياس نينجلا الحمد لله رب العالمين أنا جا كنكوتي أكم جرتان فياس نينجلا أسمانو دي فما أسن رابدو كنكوتي فنجا كوتي نينجلا لكن ما في بدي أكنا نينجنة تكو حالة لقا ولينا هم ميجتو كنا في نسن رابدي أكم جرتان سنفيا كيسا نينجلا ورماتي كان كوتاتن أسمانو قلتو ما سنينجلا warra suma maatii kan kontaan illee akka maatii kan kontaan abdiin sinirraa qabasanii jecha arda maal qabadde dhufee isni fakkaatee arda waan gabaabdu takka haasa gabaabdu takkan qabadde isni dhufee yeroo hunda yoo wanuma argina kunni wanuma barsiisnu qofaa miti waan tokko waan beeknurraa walitti himuun akkasuma isinillee bakka jirtanii waan beektan dura nuuf qooda isniin jecha yaanni kan koo maalinni wanti qabadde dhufee isni fakkaatee keessattuu shamarran keenya nuti warra biyya ambaa jiru kana keessaa jechuudha. Maknaatum kan miidhamaa jiru abzaanyanii shamarran keenya yoo sabni keenya waliigalatti miidhamaatu maan jira garuu keessatti shamarran keenya warri biyya ambaa jiru kun xinqaaqee of godhuun dirqama keenya gaafi tokko farra wani dirqama nu goosise maaliin isin jedha kaayoo keenya galmaan ga'uuf dirqama jechuudha. Sirriidha haalli biyya keessaa akka rakkoo ta'een hunduu numa argaa jirra numa alkanii guyyaa numa boonna oma gochuun dandeenyu rabbiin nurra haa fuudhu bala akkana kana rabbiin namarra isaa qabu dhugaa rabbii sabni keenya baay'ee nurra miidhamaa jira rabbiin akkasuma isaaniifillee warra nurra dhumaniifillee rabbiin jannat firdawsi isaan gammachiisu jecha dhugaa rabbiitti uummanni Oromoodhaa bakka hundaayyuu baay'ee miidhamaa jira akkasuma kan Yaman keessallee kunoo amma akka lolaatitti sababa hiriira saniif jecha akka biraatitti haasayamaa jira dhugaa rabbiitti waan nama gaddisiisu tokko wanta ilma namaa irratti hin taane taasifamaa jira ilmaan Oromoo keenya irratti isa lammaffaadha immoo wanti isin jechuu barbaade ilmaan Oromoodha kan walloorlee kan nurraa dhumaa jiranis baay'eetu jira akkasuma kan miidhamaa jiranis baay'eetu jira inna rabbiin bira nuuf hajiraatu warroota nafseen dabaranillee rabbiin jannat firdawsi isaan namni biyya ofiitiif yoo wareegame homaa miti jechuudha rabbiin immoo wallaahi balaa akkana kan nurraa haa kaasu isiniin jecha dhugaa rabbiitti baay'ee nama gaddisiisa dubbachuufis waan dubbannu dhabne bara maraa numa boonna guyyaa maraa numa boonna rafne yookaan maaltu dhufa har'ahu maaltu jira jechaan kanaanuu alkanii guyyaa jikeenya himimaani jecha waan dubbannus dhabne waan haasofnus dhabne dhugaa rabbiitti jechuudha baay'ee nama gaddisiisa waan dubbannus dhabne akka mataa kiyyaatti dhugaa rabbiitti yoo kan jiraadhu tiyyattu gabrummaadha mana ambaa keessa biyya ambaa keessa bixaam itti rakkoo keessa jira jechuudha rabbiin nurraa haa kaasu balaa akkanaatis rabbiin nurraa haa qabu waa hundaayyuu jecha akka yaada kan kootiitti kanumaan dabarfadhaa saba kan koo warroota nurraa dhumaniifillee rabbiin jannat firdawsi isaan haa gammachiisu akkasuma warra jiranillee bira dhaabannee gargaarree bakka jiranii hoo rabbiin wallaahi haa walii kennaa kan akkasitti bosona keessa jiran kan akkasitti waa baay'eetu deemaa jira jechuudha dhugaa rabbii viidiyoo ilaallee garaa nama hin danda'u waan dubbattus nama wallaalchisa baqa jireenyuma keessattuu baqa waan akkana kana jechuudha of nama annu jedha jechuudha nama jibbisiisa har'a maalinni boru maaltu deema har'a maaltu deema jecha yoo annu jenni bataam itti nama gaddisiisa jechuudha rabbiin dhugaa rabbiitti rabbiin nurraa haa kaasu balaa akkana kana jechuudha ani isiniin jecha dhaamsa kan koo kanuma wallaahi Facebook irratti viidiyoo tokkoon argee haa walii keenya akkasitti bosona keessatti ilmaan waliin wallahi baay'ee nama gaddisiisa jechuudha rabbiin nuuf haa furu rabbiin nurraa haa kaasu balaa asini jedha hordoftoota kiyyaa kabajamtoota kiyyaa inshallah nin deebi'aa waan biraa qabadhee jechuudha gaafa bira har'aaf immoo kanumaan dabarfachuu fedha namas gaddinu somaa gochuu hin dandeenyu rabbumatti boo'uudha namni itti boonu hin jiru mangistii taatu mangistiin hin jiru akka mangistiin jirutti hin ilaalloon akka kiyyaatti jechuudha kanaatu kolbee dubbatu waa'ee roobaan nutti haasaa rooba mala dhiiga ilma namaa kana rooba godhe natti fakkaate namichi maraate ani ayyadono wallahi namichi maraate immoo akkam fayyaa qabaan jiraan akka abbaa garuu akka kiyyaatti jechuudha kanaatu I don't know roobnummaan inni nutti faarsu kamaalii wal ba'ee miidiyaa irratti osoo namni dhumaa jiru namni barsaba hundarraa osoo akkatti wal fixaa jiru erga kana araarsuu hin dandeenye faayidamti isaa maali roobni inni nutti faarsu rabbiin ebboo rabbi isaa darbu wallahi dhugaa rabbi namicha kana abbo wallahi rabbi isaa kaasu waan biraa wanni jennu hin jiru
akkasuma isin jedha hundi keessanuu saba koo jajjabeessaa bakka jirtanii wal bira dhaabadhaa wal quba qabaadhaa na karaa Suudii keessa jirullee kun akkanatti bataanti rakkisaadha ani isin jedha galatooma hordoftoota kiyyaa akkasuma like subscribe share waliif godhaa jechuu waliif dabarsaa